Gadaa keessatti miseensi waraana PP tokko waraana bilisummaa Oromootti harka kennachuun himame. Gabaasa qindaa'eef Jaalamartii Oromoo. Godina Baha Wallaggaa Aanaa Guutuu Giddaa bulchiinsa magaalaa Ukkee keessa miseensi waraanaa raayyaa ittisa Impaayerettii tokko mooraa balfaa Bilxiginnaa ganuudhaan kaleessa adoolessa 9 2026 meeshaa waraanaa falfaloo yookaan PKM tokko Jororoo Abbaa 200 waliin qabatee oboo Onicha keessa socho'utti harka kennatee jiraachuu hooggansi oboo Onichaa arraata biyyoolessa Oromiyaatti himee jira. Miseensi raayyaa ittisa Impaayerettii duraanii kun kanaan duras dirqamaan qabamee leenji'ee diinaaf hojjechaa kan ture yoo ta'u, wayita dhufee obboloota isaa oboo bira ga'utti simannaa ho'aa isaaf taasifametti guddoo gammaduun guyyaan har'aa kun guyyaa ani abjuu koo bara dheeraa itti mirkaneeffadheedha waan ta'eef hedduu gammadeera jechuun ammas hiriyoota koo mooraa Bilxiginnaa keessatti afanii jiraniin carraa ani argadhe kanatti fayyadamanii diinaaf ergamuu dhiisuun gara qabsoo saba isaaniitti yeroodhaan akka makaman dhaamsa dabarseefii jira jechuun hooggansichi ONM'tti himeera. Aanaa Najjoo keessatti kaabinoonni Bilxiginnaa filannoo mooneerra jedhanii affeerraa dharaa wal affeeraa turuun isaanii himame. Yaadannoo Oromiyaa waan qindeeffate qaba. Godina Lixa Wallaggaa Aanaa Najjoo bulchiinsa magaalaa Najjoo keessatti adoolessa 9 bara 2026 jala deemtonni sirna nama nyaataa Bilxiginnaa filannoo dharaa marsaa 7ffaa bara 2026 geggeeffame mo'anneerra jechuun guyyaa kana waajjira hunda cufatanii affeerraa dhiiga ilmaan Oromoo qabu wal sooraa ooluu isaanii jiraattonni magaalichaa dubbisne har'aata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Jiraattonni magaalichaa ONM'if akka himanitti kaabinoonni bulchiinsa magaalichaa keessatti argaman osoo haati Oromoo waan nyaattu dhabdee ilmaan ishee waliin daandii gubbaa bulaa jirtu sangoota 2,220 walumaa galatti 440 bitanii soorata summii haqaan laaqame wal nyaachisaa ooluu isaanii foomsaniiru. Kaabinoonni sirnichaa bulchiinsa magaalichaa keessatti argaman hedduun isaanii lubbuun ilmaan Oromoo kan harka isaanii keessa jiru yoo ta'u, isaan keessaa kanaan dura lubbuu namoota 40 olii galaafatee ija isaa soogiddaan miiccachuun mana maree Oromiyaaf kan dorgome iddoo paartiin mormaa hin jirretti osoo hawaasni Oromoo hin filatin filatameen jira jechuun gadda hawaasa Oromoo irratti nyaatanii dhuganii sirbaa jiran keessaa adda durummaan kan dalagaa jiru kaabinee maqaan isaa Taliilaa Tarrafaa jedhamu ta'uu isaa jiraattonni dabaluun himaniiru. Kaabineen kun Aanaa Najjoo yeroo bulchaa turetti lubbuu dargaggoota ilmaan hiyyeessaa obbolaa Gadameessa haadha tokkoo keessaa bahan aanichuma ganda Kutaallaa Haroo keessatti kan dhalatan kanneen maqaan isaanii Asfa'uu Jaallataa Ayyaanaa fi Dabalaa Jaallataa Ayyaanaa, Maaramaa Gammachuu Moosisaa fi Maatiyos Gammachuu Moosisaa akkasumas Haayilee Eebbisaa Biduu dhalataa gandichaa kan ta'e bara 2021 keessa kan galaafate ta'uun ibsameera. Kana malees Tamasgeen Minaasee fi Gaaddisaa Geetaachoo kan jedhaman bulchiinsa magaalaa Najjoo keessatti bara 2022 keessa kan ajjeese ta'uu isaa jiraattonni aanichaa haala nama sururuun ONM'tti himaniiru. Bulguun dhiiga daa'imman kanaa fi kanneen biroo 40 ol ta'an bara bulchiinsa isaa keessatti dhangalaasee dhuge kun waan ilmaan Oromoo irratti duguugiinsa sanyii raawwateef gara bulchaa godinaatti guddatee hojjechaa kan ture yoo ta'u, yeroo ammaa immoo filannoo marsaa 7ffaa impaayericha keessatti geggeeffame mana maree bakka bu'oota Oromiyaa bakka bu'uun filannoo irratti hirmaate mo'adheeraa jechuun dhiiga ilmaan Oromoo irratti nyaatanii dhuganii cidha sobaa dhiiga ijoollee Oromoon laaqameen taphachaa fi qoosaa jiraachuun isaanii beekameera. Qooda fudhattoonni impaayeratti Oromiyaa guutuu keessatti hawaasa nagaa maqaa Oromummaa isaaniin yakkanii hidhuu, reebuu, ajjeesuu fi saamuu wixinee godhatanii bobbaa waan jiraniif hawaasni Oromoo bahanii galuu fi lubbuun jiraachuu isaaniif sodaa fi yaaddoo hamaa keessa jiraachuun kan beekamudha. Aanaa Aadaa Wargaa keessatti ergamtoonni Bilxiginnaa qonnaan bultoota ukkaamsanii gara leenjii waraanaatti guuruu cimsanii itti fufan. Bal'ina isaaf Jaalirboo dhugaa. Murni akka dantaa isaa qofaaf tolutti hojjetu Bilxiginnaan afaan qawwee fayyadamuun namoota hedduu fedhii isaanii malee waardiyyaa taasifatee umurii dheereffachaa kan jiru godina Lixa Shaggar Aanaa Aadaa Bargaa ganda Gaattiraanabee jedhamu keessatti gaafa adoolessa 7 2026 qonnaan bultoota jumulaan ukkaamsuun gara leenjii waraanaatti geessu maddeen arraata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Qonnaan bultoota qe'eef qabeenyaa isaaniirraa ukkaamfamuun gara dirree waraanaatti geeffaman keessaa muraasni maqaan Nugee, Biraanuu Baqqalaa,
Dirribaa Guddataa, Birbirsoo Kaasaayee, Dabalee Kaasaayee, Asaffaa Ejersaa, Taayyee Ejersaa, Maammoo Girmaa, Solomoon Alamaayyoo, Habtaamuu Guluulaa fi qonnaan bultoota biroo baay'inaan hedduu ta'an ukkaamsanii deemuun ibsameera. Waraanni gabroonfataa PP ergamtoota isaa Oromiyaa keessa bobbaasee dirqamaan gara mooraa waraanaatti ilmaan hiyyeessaa jumulaan guuruu sanuu dhukkubsatoota maanguddoota humna hin qabne dabalatee daa'imman umuriin isaanii waraanaaf hin geenye hedduu adda waraanaatti geessanii ficcisiisaa jiraachuun ni beekama. Aanaa Tolee keessatti ergamtoonni faashistii PP gatii xaa'oo hawaasa irratti dabaluun dantaa dhuunfaarraa oolfataa jiraachuun ibsame. Sharfal Mataa Lammii dabalata qaba. Godina Kibba Lixa Shaggar Aanaa Toleetti ergamtoonni murna bilxiginnaa gatii xaa'oo hawaasa irratti dabaluun dantaa dhuunfaarra oolfataa jiraachuu maddeen har'aata biyyoolessa Oromiyaatti himan. Ganda Baantuu Boodhaa jedhamu keessatti bulchaa gandaa maqaan isaa Dajanee Mullee jedhamu wayita sanyiin xaafii faca'u kanatti gatii xaa'oo mootummaan PP hin beekne hawaasa irratti dabaluun dantaa dhuunfaasaa irra oolfataa jiraachuu jiraattonni gandichaa Oromiyaa Naashinaal Miidiyaaf eeraniiru. Bulchaan gandichaa itti gaafatamaa dhimma paartii namaa Inaalee Muluu Geetaa jedhamu waliin ta'uun saamichaan gocha diinagdee uummataa quucarsu irratti bobba'anii jiraachuun hawaasa naannoo sanaa mufachiiseera. Akka jiraattonni gandichaa himanitti jaleewwan sirnichaa kunneen gatii xaa'oo irratti qarshii 1,000 ol dabalanii gurguraa kan jiran ta'uu fi xaa'oon dhimma jiruuf jireenyaa ta'uu baranii qaamolee mootummaa caasaan jiranitti iyyatanis deebii tokkollee labuun rakkoo diinagdee hamaaf saaxilamuu dubbatu. Kooriyaan Kaabaa ijaarsa niwukilaraa fi basaasa waraanaa guddisuuf dhaadatte. Guutuu gabaasa kanaaf Jaalsabaafan Waggaarii. Kooriyaan Kaabaa humna niwukileeraa ishee qulqullinaa fi baay'inaan cimsitee gahee dhaabbata basaasaa waraanaa ishee Kooriyaa Kibbaa irratti xiyyeeffate akka babal'iftu miidiyaaleen mootummaa jimaata kaleessaa ibsanii jiru. Pyongyang sagantaa niwukileeraa isheetiin qoqqobbii bal'aa jala kan jirtu yoo ta'u, Kooriyaan lamaan wal dhabdeen bara 1950-53 keessa turan waliigaltee nagaa malee waan xumurameef teeknikaan waraana keessa jiru. Dhimmoonni kunneen walgahii bal'aa Koomishinii Waraana Giddugaleessaa paartii biyya bulchaa jiru kamisa darbee geggeeffame irratti kan mari'atame ta'uu dhaabbanni oduu giddugaleessa Kooriyaa Pyongyang beeksiseera. Walgahiin kun tarkaanfiiwwan akka humna niwukileeraa qulqullinaa fi baay'inaan jabeessuu irratti murteesse jedha gabaasni kun. Akkasumas hojii fi ergama biroo sakatta'iinsaa fi odeeffannoo waliigalaa dhaabbata basaasaa waraanaa Pyongyang kan hojiiwwan Kooriyaa Kibbaa hirmaachisuu irratti itti kenname bal'inaan akka babal'isan gaafateera. Kutaan kun balaa diinotaa ta'uu danda'an to'achuu fi odeeffannoo ijoo walitti qabuu keessatti gahee olaanaa qaba jedha KCNA. Walgahiin kun karaalee kutaan kun dandeettii sakatta'iinsa waraanaa fi sochii basaasaa karaa hundee qabuun guddisuu danda'an irratti mari'ateera jechuun dabalee ibseera. Qorataan olaanaa Inistituutii Tokkummaa Biyyaalessa Kooriyaa Hoongimiin akka jedhanitti tarkaanfiin Kooriyaa Kaabaa yeroo dhiyootti fudhatte Pyongyang Kooriyaa lamaan akka biyyoota diinummaa lamaatti ilaalutti ce'uu ishee kan calaqqisiisu yoo ta'u, kunis bu'uura kanaan dura waraana dhaabuu irratti hundaa'ee bakka bu'uu danda'a. Sochiin basaasaa mootummaa abbaa biyyummaa qabu kan biraa irratti xiyyeeffate dhiibbaa dippiloomaasii qabaachuu waan danda'uuf mala mootummaatti fayyadamuun hiika addaa qaba jechuun AFP'tti himanii jiru. Eebantuu keessatti ergamtoonni bilxiginnaa barataa tokko yeroo dheeraa fidanii hiraarsaa jiraachuun dhaga'ame. Jaalfaajii bilisummaa waan qindeeffatee qabu. Godina Bahaa Wallaggaa Aanaa Eebantuu bulchiinsa magaalaa Qeelloo keessatti barataa kutaa 8ffaa maqaan isaa Jireenyaa Raggaasaa jedhamu loltoonni faashistii bilxiginnaa ji'a 3 oliif waajjira poolisii aanichaatti hidhanii dararaa jiraachuu maddeen har'aata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Barataa Jireenyaan sababa ergamtoonni bilxiginnaa barnoota isaa irraa qabanii hidhaniif furmaata biyyoolessa kutaa 8ffaa osoo hin qoramiin akka hafes ibsameera. Akka maddeen himanitti dargaggoon kun tuttuqqaa siyaasaa kam keessaa qooda kan hin fudhannee fi hojii dhuunfaa isaa fi barnoota isaa qofa irratti bobba'ee kan jiraatu ta'uu himuun lukkeeleen bilxiginnaa immoo maqaa abbaa keetuu bosona keessaa hidhatee nu lolaa jira jedhuun yakkanii hiraarsaa jiraachuu dubbatu. Ilmaan Oromoo sababoota sobaan yakkanii hidhuun hiraarsuu aadaa kan godhatan ergamtoonni bilxiginnaa bakkoota maratti maatii qabsaa'otaa deeggartoota siyaasaa jechuun maqaa haala yeroo namoota nagaatti maxxansanii yakkuu ammeessanii jiru.
Loltoota Abbaa Irree Koloneel Abiy Ahmed kanneen ammeenyummaa qofa barsiifamuun lammiilee nagaa akka goolaniif bobbaafaman sabab sablammoota impaarattii keessaa addatti uummata Oromoo keessattuu maatii qabsaa'otaa fi sabboontota ilmaan Oromoo sababoota sobaan yakkuun dhiittaa mirga namoomaa ulfaataa irratti raawwachaa jiraachuun ni beekama. Aanaa Baddannoo keessatti murni PP hawaasa irratti dararaa ulfaataa raawwachaa jiraachuun himame. Jaal yaadannoo Oromiyaa dabalata qaba. Godina Bahaa Harargee aanaa Baddannoo ganda Gooroo Wadoo keessatti ergamtoonni murna bilisiginnaa adoolessa 6 bara 2026 irraa eegaluun hawaasa nagaa irratti dararaa ulfaataa raawwachaa jiraachuu jiraattonni gandichaa tokko arraata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Akka jiraattonni gandichaa ONM'f himanitti murni gara jabeessi bilisiginnaa gandoota aanichaa cufa keessatti waltajjii geggeessaniin bilbila haarawaa hin kaasinaa warri kaastan immoo isin ajjeesnaa jechuun hawaasa doorsisaa jiraachuu ifoomsaniiru. Haala kanaan walqabatee jiraattonni gandoota kanneenii akka itti bahanii galan dhabuun yaaddoo fi sodaa nageenyaa guddaa keessa galanii jiraachuu dubbatu. Hawaasa dammaqee tarsiimoo fi bulchiinsa Abbaa Irree bilisiginnaa jibbuun ofirraa falmatu ergamtoonni garaa isaaniif bitamanii jiraatan immoo dirqamaan of jaallachiisuu fi harqoota gabrummaa jalatti kuffisuuf carraaqaa jiru. Aanaa Beekii keessatti jaleewwan bilisiginnaa hawaasa ukkaamsuu gara leenjii waraanaatti guuruu cimsanii itti fufan. Gabaasa qindaa'eef Jaal Urgufaa Diinaa. Godina Lixa Wallaggaa aanaa Beekii ganda Gabaa Sanbataa jedhamu keessatti gaafa adoolessa 8 bara 2026 qonnaan bultoota maqaan isaanii Qajuur Ashee, Jibbaa Baacaa fi Kamaal Mikaa'el jedhaman sababa tokko malee mana jireenya isaaniitii ukkaamsuun gara mooraa leenjiitti erguu maddeen har'aata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Aanichuma ganda Qacoo Waabarraa jedhamu keessatti loltootni Abbaa Irree bilisiginnaa gaafa adoolessa 8 bara 2026 namoota hojii humnaa hojjetanii bulan kanneen maqaan isaanii Almaadii Dinqaa fi Nuureddin Tasfaayee jedhaman ukkaamsanii gara dirree waraanaatti geessuu maddeen itti dabaluun eeranii jiru. Akka maddeen himanitti qonnaan bultootni kunniin irra guddeessi abbaa maatii akka ta'an eeruun luqqeeleen gara jabeeyyiin bilisiginnaa immoo maqaa waraana taatanii nageenya biyyaa kabachiistu jedhuun fedhii isaanii malee afaan qawween dirqamsiisuun akka ukkaamsan eeraniiru. Akkuma aanichaa guutummaatti dararaan qonnaan bultoota Oromoo irratti luqqeelee bilisiginnaan raawwatamu kan duraa caalaa garmalee hammaachuu himuun qaama itti iyyannus dhabneen rakkoo ulfaataa keessa jirra jechuun jiraattonni gandichaa dubbataniiru. Mootummaan maqaa Oromoo dhaatee aangoo irra jiru bilisiginnaan umrii aangoo isaa kufaatitti dhiyaachuu baruun ilmaan Oromoo humnaan cafaqee afaan qawween dirqamsiisuun gochaa seeraa fi seenaan hin daganne irratti raawwachiisu itti fufee jira. Kufaatii siyaas-diinagdee keessatti danqamee furmaata kan dhabe murni bilisiginnaa ilmaan Oromoo jumlaan ukkaamsuun gara mooraa leenjii sirnichaatti guuruu hammeessee itti fufee jira. Aanaa Limmuu Kossaa keessatti dararaan uummata nagaa irratti hidhattoota sirnichaan raawwatamu cimee itti fufe. Bal'ina isaaf Jaal Utubaa Qabsoo. Godina Jimmaa aanaa Limmuu Kossaa guutummaa keessatti kaabinoonni bilisiginnaa jiraattota galmalee iraarsaa jiraachuu maddeen har'aata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Kaabinoonni bilisiginnaa aanicha guutummaa keessatti maatii tokko keessaa namni dargaggoo 2 qabu tokko biyyaaf kennuun biyya isaa eegsisuu qaba jechuun dararaa kan jiran ta'uun ifoomeera. Ergamtoonni sirnichaa kunneen hawaasa aanicha keessa jiraataniin dargaggoo tokko biyyaaf kennuu qabdu yoo diddan immoo qarshii 40,000 kaffaltu jechuun afaan qawween doorsisanii hiraarsaa jiraachuu maddeen Oromiyaa Naashinaal Miidiyaatti himaniiru. Kana malees murni bilisiginnaa guutuu Oromiyaa keessatti ilmaan Oromoo 100,000 lakkaa'aman gara leenjii milishummaatti dirqamaan galchaa jiraachuu fi namoota leenjii kana didan irratti gochaalee gara jabinaan gaajjechaatti raawwachaa jiraachuun yeroo garaagaraatti gabaafamaa turuun ni yaadatama. Ameerikaaf RSF bakka qabatee jiru gadhiisuu hidhannoo hiikkachuu akka haal dureetti keesse guutuu gabaasichaaf Jaal Booree Addunyaa. Mootummaan Sudaan yaada daandii Ameerikaan waraana biyyattii xumuruuf dhiyeessitee fudhachuu isaa himuun humni deeggarsaaf isaa yookiis RSF magaalota to'annoo isaa jala jiran hunda irraa guutummaatti ba'uu fi hidhannoo hiikkachuu isaa waliin wal qabsiisuu qondaaltonni olaanoo Sudaan 2 himan. Qondaaltonni kunneen jimaata kaleessaa maqaan isaanii akka hin dhaabnetti Anaadooluu waliin kan dubbatan yoo ta'u deebii mootummaan kenne sanada mataa dureen Sudaan keessatti nageenya deebisuu jedhuun dhiyaateera jedhan. Akka qondaaltonni kunneen jedhanitti sanadni kun qophii nageenyaa RSF magaalota to'annoo isaa jala jiran hunda keessaa akka bahu hidhannoo hiikkachuu hidhattoota isaa hiikuu fi hojjettoota ulaagaa guutan gara humnoota waraanaa Sudaan to'annoo UN jalatti akka deebi'ee galchuu
erga dhukaasa dhaabuun dhaabbataa hojiirra oolee booda akka ibsu himan. Raayyaan ittisa biyyaa Sudaan akka waraana biyyaalessaa tokkummaa aangoo mootummaa jala jiruutti gareewwan hidhatan hundi itti makamuun akka kunuunfamu gaafatee jira. Yaanni Ameerikaan kun dhukaasa dhaabuu dhaabbataa fi ce'umsa namoota siviiliin durfamu gara filannootti taasifamuuf karaa banuuf waraanni namoomaa guyyoota 90 atattamaan hojiirra akka oolu gaafatee jira. Keessumaa kaaba Daarfurii fi kaaba Kordofaan irra marsaan RSF akka ba'u deeggaruuf mala UN durfamu hundeessuuf yaada dhiyeesse. Deebiin Sudaan kennite waraanni namoomaa guyyoota 90 akka jalqabu yeroo tokkotti RSF magaalota to'annoo isaa jala jiran hunda keessaa akka ba'u isaatiin akka jalqabu yaada dhiyeessa. Akka ragaan kun ibsutti dhaabni waraanaa kun gargaarsa namoomaa akka kennamu haala mijeessuu namoota nagaa eeguu fi mariin dhukaasa dhaabuu alkallattiin qaamolee waraanaa gidduutti taasifamu akka deebi'ee eegaluuf haala mijeessuuf kan yaadame ta'uun ibsamee jira.